ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo akkamii nagaa fayyaa jirtu daawwattoota keenya nuti egaa akkuma beekamu barattoota keenyaaf appii akkasuma koorsiilee garaagaraa akka isaan jajjabaataniif akkasuma akka isaan hawwii fuula duraa isaanii jajjabeeffataniif wantoota garaagaraa isaaniif dhiyeessaa turre har'aas akkuma beekamu barattoota keenyaaf keessattuu barattoota keenyaaf kan barbaachisu yennee appii tokko qabannee dhufnee jirra. Appiin kun appii bareedaadha. Appiin kun appii wantoota garaagaraa gama PDF tti jijjiiruutti jechuudha. Wanta hard copy ta'e gama soft copy tti jijjiiruutti kan nuuf fayyadudha jechuudha. Appii kana argachuudhaaf Play Store keessa seentanii argachuu dandeessu jechuudha. Play Store keessa seentanii lens jettanii barreessitu jechuudha. Akkuma asitti barreeffama irratti argitanitti lens gootanii Play Store keessatti barreessitu jechuudha. Gabaabsee isin agarsiisuudhaaf ani jalqaba buufadheetiin ture asitti lens jedhu itti fayyadamaan ture jechuudha. Kanaaf mi'arra isa lens jedhu kana loogoo isaa illee qabu kana haa ilaallu. Inni kun faayidaan isaa fakkeenyaaf wanta barattoonni keenya haala teknooloojiitiin barachuu barbaadu jechuudha hedduun isaanii. Kanaaf barattoonni hedduun yeroo mana barumsaatti deeman hedduu isaanii yeroo argitan gabatee irraa kaafatu jechuudha. Kaameraa yookaan footoo barsiisaan barreessee haa ta'u akkasuma iskiriiniidhaan gad lakkifamu kana bifa footootiin yookaan bifa kaameraatiin kaafatu jechuudha. Erga kaameraan kaasanii booda erga manatti galanii dubbisni adda bahuu fi didaa jechuudha. Dubbisni adda bahuu fi didee qubeen adda bahuu fi dida. Akkasuma barattoonni gariis akkasuma dabtara hiriyaa isaanii irraa fudhanii kaameraadhaan yeroo kaafatanii manatti galanii ilaalan addaan hin ba'uuf jechuudha. Kanaaf yeroo kana akkam godhuu qabna yoo kan jennu ta'e appii bareedaa wanta kana furmaata ta'e tokkotu jira jechuudha. Appii amma isin agarsiisa kana jechuudha. Mee isa kana seennee fakkeenya waliin isin agarsiisuu barbaada jechuudha. Lens kajoo kana seennaa jechuudha. Yeroo seennu jalqabuma inni nu kaameraarra nuuf keessa jechuudha. Yoo feetan isin garuu kaameraa normaalitiin kaaftanii buufachuu dandeessu jechuudha. Yoommoo kan kaameraa jalqabaa sanii kan kaaftanii turtan taatan bakka kana tuqxu jechuudha. Bakka amma argitan kana tuqxu. Yeroo kana kun asirraa takka takkaan tuqatti jechuudha. Wanta isin kaafattan sana achi booda sirreessaa jechuudha. Ammoo ani footoo isuma kanaan kaaseetiin isin agarsiisa jechuudha. Yoo feetanis bifa kaaniinis isiniin agarsiisa jechuudha. Bifa kaaniinis isiniin agarsiisa jalqabamee footoodhaan haa ilaallu. Isa kana akkuma argitan bifa footootiin ani dabtarii hiriyaa kiyyaa tokko fuudheetiin kaasuu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf isa asitti argitan flash light kana tuqxu jechuudha. Flashii hafeetan irratti garuu flashii yeroo ifaa itti gootan bareedaadha jechuudha. Erga kanatti baase booda inni roga diimaa afur irratti godhuu qaba jechuudha. Erga irratti godhee isin as tuqxu jechuudha. Akkanatti footoo kana kaafattu jechuudha. Erga kanatti kaafattanii isa asitti argitan kana maal godhuu qabdu wanta kana ni argitu asirraa yeroo tuqxan bifa sarkiliitiin wanta isin haga isin barbaadaniif hunda keessaa haqxu akkasuma keessaa fudhattu jechuudha. Akkasitti haafattu asiinis akkasitti fuutu jechuudha haga barbaadan. Isa kanas ol siifattu wanta hunda akkanatti erga sirreeffattanii booda konfirm bakka jiru kana tuqxu jechuudha. Konfirm bakka jiru kana erga konfirm bakka jiru kana tuqnee kun haala kanaan nuuf agarsiisa jechuudha. Yeroo akkanatti siqsitan bifa gaariidhaan argisiisa jechuudha. Asirratti yoo halaaltan taate anthropology is a compounds of two Greek words jee itti fufaa jechuudha. Kanatti barreeffamni kun jechuudha. Yoo bifa gurraacha kanaan isiniif hin baane jechuudha. Ani bifa gurraacha kanaan dubbisuu jaaladhe. Filter bakka jiru kana tuqxu jechuudha. Bakka filter jedhu kana tuqxu. Erga filter bakka jiru kana tuqxanii akkanatti isiniif fidaa jechuudha. Bifa adiitti barbaaddus bifa yellow barbaaddus bifa hundaan as keessaa tuqattu jechuudha. Kanaaf asirratti haala kanaan sirreeffattu jechuudha. Akkasuma inni biraa asirratti text bakka jiru kana jechuudha. Text bakka jiru kanaas irratti taayitilii isaa haa ta'u akkasuma boqonnaa isaa yoo footoodhaan isiniif irratti hin baane barreessitu jechuudha. Qalama feetanii asirratti barreessifattu jechuudha. Inni biraa kan isin agarsiisu link bakka jiru kana jechuudha. Isa kanas namoonni hedduun yeroo qo'atan jechuudha. Akkanatti jala sararuu barbaadu jechuudha. Isa kanaan akkanatti jala sararachaa akkanatti dubbisuu dandeessu jechuudha. Isa haala kanaanis dubbisuu dandeessu jechuudha.
inni biraa kan inni isin argisiisuu barbaadu isuma asitti argitan kana yoo app kanaan footoo san kaafachuu barbaaddan aad gootu jechuudha. Bakka asitti argitan kana aad bakka jedhu kana tuqxu jechuudha. Erga tuqxanii fakkeenyaaf ani kana dabarseetan asirratti isin agarsiisa jechuudha. Isa lammaffaa kana kaafachuudhaaf akkanatti sirreeffachuu qabdu jechuudha. Ergasii as tuqxu jechuudha akkuma jalqabaa. Erga kanatti kaafattanii isa kanas akkuma jalqabaa sanitti walitti siqsuudhaan bakka barbaachisaa ta'e kaafattu jechuudha. Erga barbaachisaa fixxanii booda confirm bakka jedhu kana tuqxu jechuudha. Confirming keenya lama waan ta'eef amma as tuqxu jechuudha. Bakka right side agarsiisu kana jechuudha lama waan qabnuuf tuqnaa jechuudha. Kunooti egaa asirratti akkanatti nuuf barreessee yookaan nuuf kaasaa jechuudha. Isin bifa suuta jettanii kaasuu qabdan. Garuu kun bifa gurraacha waan ta'eef ani gurraachatti hin jaaladha. Erga akkanatti kaaftanii akkanatti bifa lama qabaa jechuudha. Amma haala lamaan nuuf baheera jechuudha inni kun. Erga haala lamaan kana arganne wanti nuti yoo nuti bifa hodhan barbaanne jechuudha yookaan isa barreeffame kana abbaa hodhan barreessuudhaaf adii kana tuqxaniiti keessatti galfattu jechuudha. Achi booda dan bakka jedhu kana tuquu qabdu jechuudha. Dan erga waan jette kana tuqxanii asirratti PDF'n jaalattu moo waan nootiidhamoo akkasuma word dokumentii yookaan tekstiin akka koppii ta'u wantoota garaagaraa akka ta'uuf barbaadamoo PowerPoint'dhaan barbaadamoo akkanatti keessaa tuqxu jechuudha. Haala sadiinis yoo akka ta'u barbaadan isiniif ta'a jechuudha. Ammoo nuti ammaaf PDF hajoo kana tuqannaa jechuudha. Akkasuma asittis maqaa isaa jijjiiruu dandeessu jechuudha. Maqaa koorsii kana fakkeenyaaf anthropology'dhaami anthropology jennee barreeffannaa jechuudha. Erga kana godhannee booda save bakka jedhu kana tuqnaa jechuudha. Save erga godhannee booda kunooti isa asitti argitan kana nuuf argisiisaa jechuudha. Marketing yani itti fayyadamaan ture jechuudha. Akkanattiin kaafachaa dubbisaanii ture jechuudha. Kanaaf anthropology bakka jedhu kana tuqannaa jechuudha. Laaluudhaaf kunooti WPS Office irra nu geessaa jechuudha. Asirratti wanti nuti bifa kaameraan kaafanne bifa PDF'tti nuuf deebiisa haala kanaan mirkaneeffannaa jechuudha. Kunooti barattoota keenya bifa kanaan akkanatti nuuf sirreessee kaa'ee jechuudha. Anthropology subfield of anthropology has four subfield jedhee akkanatti deemaa jechuudha. Barreeffama bifa bareedaa ta'een akkanatti barreessaa jechuudha. Yoo feetan isa kanaan right to left godhachuu dandeessu jechuudha. Kanatti dabarsitanii dubbisuus dandeessu jechuudha. Kunooti appiin kun akkanatti barbaachisaadha. Barattoota keenyaaf keessattuu akkanatti yeroo kan qo'atan taatee namoonni gari itti tola akkasuma wantoota gabatee irraa kaafattan haa ta'u wantoota hedduu kan bifa isiniif dubbifamuu dideenna kan argitan kana haala kanaan dubbisuu dandeessu jeetiin abdadhaa. Inni kun dabalataanis barreeffama hin mul'anne kana yookaan barreeffama qubeen isaa namaaf addaan hin baane namoota gari yoo dabtarii isaanii fuutan barreeffamni isaa namaaf addaaf hin ba'u. Kanaaf as seentanii leensii kanarratti fayyadamuudhaan bifa bareechisee akkasuma filtarii garaagaraatiin akka isin dubbistaniif akkasuma PDF'dhaan akka isiniif taa'uuf isin gargaara jeetiin abdadhaa jechuudha. Leens hajoo kun appiin kun appii bareedaa barattoonni keessattuu barattoonni westernii yookaan barattoonni biyyoota Awurooppaa kanatti fayyadamu jechuudha hedduminaan. Kanaaf nutis teknooloojikaalii galuudhaaf kanarratti fayyadamnee of ilaaluu qabna jechuudha. Kanaaf barattoota keenya irraaf asirratti nuuf gahaa jeetiin abdadhaa. Appii biraa akkasuma weebsaayitiilee garaagaraa akkasuma koorsiilee garaagaraa haga qabannutti like share godhuudhaan komentii jalatti yaada yoo qabaattan yaada nuuf kennaa isiniin jechuu barbaada. Arraaf gaa asirratti kan nuuf gahu ta'a jechuudha. Kanaaf galatooma like godhuudhaan nu jajjabeessa.